kabajamoo obbo Tasfaayee Gazuu pirezidaantii ittaanaa naannoo kibbaa Itoophiyaa, kabajamoo obbo Gaazaalii Abbaa Simal pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa, kabajamoo obbo Eeliyaas Ummataa ittaanaa Afayaa'ii Caffee Oromiyaa, kabajamoo obbo Addisuu walitti qabaa boordii OBN, kabajamtoota abbootii gadaa, haadha siinqee, kabajamtoota keessummoota ummata kabajamaa Walaayitaa irraa bahanii sagantaa seena qabeessa kanarratti argamtan, kabajamtoota ummattoota Oromoo mana keessan teessanii sagantaa seena qabeessa kana foddaa televiziyooniitii fi reediyootiin hordofaa jirtan, duraan dursee guyyaa addaa, guyyaa seena qabeessa, guyyaa walitti dhufeen ummata Oromoo fi Walaayitaa irra deebiin itti haaromsinu, walitti dhufeen kana sadarkaa birootti ceesifnu kan ta'e sagantaa tamsaasa afaan Walaayitaa OBN keessatti jalqabamu kanarratti argamee haasaa gochuuf carraa argachuu kootiif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin gammachuu natti dhagahame ibsuun barbaadaa. Ulfaadhaa, galatoomaan jedha. Ittaansuun mootummaan naannoo Oromiyaa waan gurguddaa arfan tokko hojjechaa jira. Waan faayidaa uummata Oromoo daran mirkaneessuu danda'an keessa inni jalqabaa nageenya naannoo keenyaa fi kan ollaa keenyaa karaa guutuu ta'een mirkaneessu. Uummanni keenya cunqursaa waggaa dheeraa booda sabaaf sablammoota wajjin ta'uun injifannoo guddaa erga gonfatee booda injifannoo kana tiksuun, ceesisuun, keessattuu sabaaf sablammoota wajjin ta'uun aarsaa guddaa kaffalameetiin argame kana daran sadarkaa biraatti ceesisuuf hojii guddaa hojjechaa jira. Aggaammi yeroo garaagaraa jijjiirama kanarratti kallattii hundaan aggaamamu kana sabaaf sablammoota wajjin ta'uun ofirraa qolachaa turee jira. Ammas ni qolata. Kana duubatti deebisuuf aggaammiin godhamu kamuu uummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin ta'uun afoo kan dhaabbatuu fi kan falmatu ta'a. Kanarratti aarsaan guddaan kaffalameera. Hojiin guddaan hojjetamee jira. Inni jalqabaa tokko kana hojjechaa jira. Inni lammataa hojii misoomaati. Hiyyummaa seenaa gochuuf qamadii kadhachuu fi alaabinnee galchuu irraa baanee hanga sadarkaa biyyaalessaatti erguu irra kan geenye, keessattuu riifoormii diinagdee akka biyyaatti bahe karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuun yeroo ammaa kana diinagdeen keenya sadarkaa amansiisaa ta'e irraan ga'uun dandamee jira. Inisheetiivii garaagaraa boncee gadi buufneerra. Keessattuu qonna irratti asiin dura ganna qofaan kan qotaa turre amma bona qotuu jalqabneerra. Jallisiin qotuu jalqabneerra. Biyya alaatii bituu dhiifneerra. Biyya alaatti bituu qofa odoo hin taane erguu jalqabneerra. Lafa diriiraa qabna, bishaan qabna, uummata hojjechuu danda'u qabna. Kana qabatamaan agarsiifneerra jechuudha. Kanaaf gama kanaanis hojiin hojjetame guddaadha. Gama misooma hawaasummaatiin keessattuu sabboonummaa Oromoo karaa sadiin ijaarra jennee kaweeffannee kaan inni jalqabaa diinagdee kate irratti hojii baay'ee hojjechuu jalqabneerra. Inni lammataa barnoota irratti hojii hojjetame, barnootaaf teekinooloojii. Gama kanaanis hojiin hojjetame. Keessattuu manneen barnootaa baay'inaaf qulqullinnaan waliin gahuu irratti hojiileen hojjetame baay'ee guddaa ta'uu isaati. Hirmaannaa isaatiin manneen barnoota bu'uura baruu 15,000 ol ijaarree tajaajilaaf oolchinee jira. Manneen barnoota ifa baruu fi bultii addaa baay'inaan ijaarree tajaajilaaf
banaa goonee jirra. Kun cabiinsa barnootaatiin rakkoon qunname kana karaa guutuu ta'een karaa ilaalama guutuu ta'een hiikuuf hojiileen hojjetamaa jirru guddaa ta'uu isaa nama siisa. Kana qofaa miti gama diinagdeetiin galii keenya guddisuun keessattuu gaafiilee uummata keenyaa kan ta'an pirojektoota gurguddoo kan akka bishaanii, daandii kan kana fakkaatan ijaarree tajaajila hawaasaa keenyaan qaqqabsiisuuf hojiin baay'een hojjetamee jira. Inni sadaffaaf murteessaan guyyaa har'aa kan ta'e walitti dhufeen obbolummaa, ollummaa karaa guutuu ta'een ijaaruuf cimsuu keessattis mootummaan naannoo Oromiyaa hojii baay'ee hojjetaa jira. Oromoon ollaa nagaan bulu nagaan bulanii jedha. Kana qofaa miti ollaaf soddaaf ni marxifatu jedha. Kana jechuun maal jechuu? Oromoon ollummaaf obbolummaaf hangam takka iddoo guddaa akka qabu agarsiisa. Ollummaa karaa guutuu ta'een mirkaneessan akka naannoo Oromiyaatti akkuma duratti daayirektarri olaanaan OBN kaasaa turan sagalee uummataa kan ta'e OBN faanota garagaraa kan sabaaf sablammootaa 15 ol ta'an kan biyya keessaatiin 3 immoo kan biyya alaatiin tamsaasa dabarsaa jira. Sagalee uummataa guddaa ta'aa guyyaa har'aa isa 16ffaa yookaan akka waliigalaatti 19ffaa kan ta'e afaan Walaayitaatiin tamsaasa isaa kan calqabu ta'a. Hashuu uphaa teeta baga gammaddan uummanni Walaayitaa baga gammaddan uummanni Oromoos baga gammaddan. Uummanni Walaayitaaf uummanni Oromoo walitti dhufeennaa fi hariiroo yeroo dheeraa qaba. Akkuma duratti karaa garaagaraatiin ka'e walitti dhufeenna ollummaa irra darbee soddummaa fi dhiigomaa walii qaba. Uummanni Oromoo Walaayitaa yeroo rakkoo sirni diddaa gabrummaa sanis uummata waliin ta'eeti cunqursaa fi diddaa sirna gabrummaa san uummata wajjin qabsaa'edha. Qabsaa'uu qofaa miti injifannoo guddaa uummata wajjin galmeessedha. Kanaaf ollaan nagaan bulu nagaan bulanii jedha Oromoon. Kanaaf soddaaf ollaaf ni marxifatu ka jedhu Oromoon. Uummanni Walaayitaa uummanni Oromoo firummaa dachaa qaba akkuma duratti ka'e. Ollummaan akkuma jirutti ta'eeti firummaa dachaa uummata wajjin qabuudha. Kanaaf uummata seenaa dheeraa yeroo dheeraa wajjin dabarse kanarra darbeeti uummanni lakkoofsaan baay'ee ta'e kan Walaayitaa Oromiyaa keessa jiraata. Asitti hojjeta. Uummanni Oromoos achi dhaqee achitti hojjeta. Achumaan dhaqee obbolummaaf jaalalaan achitti hafes akkuma duratti seenaa keessatti ka'e jira. Kana immoo cimsuun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Sagantaan guyyaa har'aa tamsaan calqabamu kun aadaa seenaa uummata Walaayitaa afaan karaa guutuu ta'e sadarkaa olaanutti ni ceesisa jedhameeti yaaddama. Kana qofaa miti mootummaan naannoo Oromiyaa walitti dhufeenna sabaaf sablammootaa daran cimsuuf hojiilee garagaraa biraas hojjechaa jira. Manneen barnootaa sabboonummaa Oromoo bakkeen itti ijaarru jenneetiin qabanne keessaa tokko barnootaaf teknoolojii ta'uu isaa itti amannee hojiilee gurguddaa naannoo Oromiyaatti calqabne akkuma jirutti ta'ee naannolee ollaatti bal'inaan hojii kana hojjechaa jirra. Manneen barnoota ifa boruu lakkoofsaan hedduu ta'an naannoo garagaraa keessatti ijaarree hojjannee tajaajilaaf banaa goonee jirra. Ijoolleen Oromoo yaasi barattu ijoolleen ollaallee barachuu qabdiidha. Kanaaf ollaaf soddaaf onni jennuuf. Affaar keessatti ijaarree xumurree tajaajilaaf banaa gooneerra. Somaalee naannoo Somaaleetti ijaarree xumurree tajaajilaaf banaa gooneerra. Naannoo Guraageetitti godina Guraageetitti bifuma fakkaatuun Gaambeel 9 keessaa 5 xumurree tajaajilaaf oolchineerra. Arfanis bara baranaa xumuramanii tajaajila kan kennan ta'a.
kana qofaa miti galmoota aadaa waliin Beenishaangul Gumuz irratti ijaaraa jirra. Aadaa fi seenaa walii wajjin guddifachuu karaa nu dandeessisuun. Inni arfaffaa daandii. Misooma waliinii karaa guutuu ta'een ijaaruu keessaa tokko daandii. Daandiin uummata kana walitti fiduuf diinagdee walitti karaa guutuu ta'een cimsuuf daandiin naannolee ollaa keenya waliin daangaa irratti misooma waliinii hojjechuun uummanni keenya gamaa gamanaa akka walitti dhufu akka waliin fayyadamu gochuuf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kana qofaa miti mootummaan naannoo Oromiyaa bishaan irratti hojii baay'ee hojjechaa jira. Gaafa uummanni daangaa gamanaa jiru bishaan argatu kan gamaallee argachuu waan qabuuf as qofatti hojjennee gama kan dhiifnu miti. Kanaaf obbolummaa ollummaa karaa adda ta'een cimsuuf hojiin gama kanaanis hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha. Sabboonummaa Oromoo tokko ittiin mirkaneessinu diinagdee jennee jira. Diinagdee irra hojii baay'ee hojjechaa jirra keessattuu qonna irratti. Asitti baay'ee qonnee gabaa biyya keessaaf alaatiifis gahee keenya bahaa jirra. Akkuma san ollaan keenyas bifa wal fakkaatuun cimee akka bahuu danda'u sanyii filatamaa fi tiraaktera qotee bulaa keenyaaf naannoo keenyaaf dhiyeessinu irraa bifa wal fakkaatuun naannolee ollaa keenyaaf gumaataa jirra. Maaliif ollaan nagaan bulu nagaan bulani. Yoo ollaan nyaatee bule atillee nagaan bulta nyaattee buluu dandeetta jechuudha. Kana hubannoo keessa galchuun misoomni kan waliiniiti. Misoomni daangaa hin qabu jechuun gama kanaan sanyii filatamaa tiraaktera deeggarsa biroo qonna irratti naannolee keenya ollaa jiraniif guututti kan gochaa jiru ta'uu isaati. Kan biraa ashaaraa magariisaa wal qabatee bifuma wal fakkaatuun waggaa waggaadhaan hojiilee xiyyeeffannaan hojjetamudha. Kanas Oromiyaa qofa magariituu jiituu gochuuf yaaliin goonu akkuma jirutti ta'ee naannolee ollaa keenyaafis bifuma wal fakkaatuun deeggarsa guutuu gama kanaan gochaa kan jiru ta'uu isaati. Kana walitti nageenyi nagaa waloo bifa wal fakkaatuun buusuuf naannolee ollaa wajjin walitti qindoomnee nageenya keenya eeggachaa jirra. Injifannoo keenya eegaarra. Kana gochuun sabdaneessummaa karaa guutuu ta'een obbolummaa karaa guutuu ta'een mirkaneessuuf hojiin mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa jiru calqabbii gaarii ta'us kanaa ol cimsee kan itti fufnu ta'a. Guyyaarraa afaan Walaayitaa tamsaasa asitti calqabnu daran walitti dhufeenya keenya walitti dhufeenya uummattoota lamaanii cimsuu irra darbee kaayyoo imala badhaadhinaa calqabne kana karaa fi daandii dheeraa calqabne kana galmaan ga'uu keessatti gahee guddaa ni taphata jennee yaadna. Kanaaf sagantaa hadha banamu kana irratti hawaasni keenya karaa guutuu ta'een uummanni Walaayitaa karaa guutuu ta'een irratti hirmaachuun madda odeeffannoo sagantaan kun manni kun keessattuu OBN sagalee uummataa ta'uu beekanii kanatti fayyadamuun aadaa isaanii afaan isaanii akkasumas sosochii hawaas dinagdee gamaa gamanaa hojjetamu kana akka cimsitan kan jedhu carraa kanaan ergaa koo dabarsaa dhumarratti hooggantoonni OBN fi hojjettoonni OBN akkasumas boordiin fi walitti qabamuu boordii hojii fi sagantaa kana fakkaatu qopheessitanii afaan Walaayitaatiin tamsaasa calqabaa jiru kana karaa guutuu ta'een akka darbu gochuuf yaalii gootaniif maqaa kootiin maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa isiniif galchaa ulfaadhaa galatooma.